sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Baaleetti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeese. Guyyaa Galeessaa jechuun waxabajii 8 bara 2020 godina Baalee magaalaa Diinshootti waraanni mootummaa konkolaachisaa maqaan isaa Saadiq Aaji Ibroo jedhamu konkolaataa isaa keessaa buusuun ajjeesuu maddeen keenya gabaasan. Akka waraanni mootummaa kun jedhanitti sababaan ajjeechaa kanaa kontirbaandii fe'ee deemaa kan jedhuun reebanii kan ajjeesan ta'us akka jiraattonni naannawa sanaa fi kanneen fe'isa konkolaatarra jiru ijaan argan jedhanitti meeshaan kontirbaandii fe'ame homtuu akka hin jirre ibsu. Namni magaalaa Diinshoorraa bilbilaan yaada nuuf kenne akka jedhutti dargaggoo Saadiq Aaji Ibroo kan jedhamu erga inni konkolaataa oofaa jiru qabatee manatti galee waraanni mootummaa manatti deemuun gargaaraa isaa Abduroo Maammaa jedhamu konkolaataa waliin fuudhanii ba'anii konkolaachisaa Saadiq Aaji Ibroo jedhamu kana yommuu ajjeesan gargaaraan isaa Abduroon ammayyuu eessa akka jiru kan hin beekamin ta'uusaa ibsu. Sababa waraanni mootummaa ajjeechaa gara jabinaa kana raawwateef uummanni ganama har'aa reeffa mucaa keenyaa nuuf kennaa jedhee waraana mootummaa wayita gaafatu waraanni mootummaas al tokko reeffi qorannoodhaaf Finfinnee deemeera yommuu jedhan al tokko immoo mucaa keessan nuti hin ajjeefne akka nuti hin ajjeefne mallatteessaatti reeffa fudhadhaa jechuun reeffa ilmaan namaatti qoosaa oolaniiru. Kanuma gidduudhaan uummanni gandoota aanaa Diinshoo jala jiran birmannaaf yaa'anii gara magaalaa Diinshoo wayita deeman reeffa nama ajjeefame kanaallee waraanni mootummaa waan dhorkateef uummanni bal'inaan ba'ee gaafatus ammas dabalataan waraanni mootummaa kun uummata hundaa maanguddoo fi daa'ima otoo hin jedhin reebaa ooluu maddeen keenya gabaasaniiru. Ittuma dabaluun uummata irratti dhukaasa banuudhaan nama dabalataa 2 rasaasaan akka rukkutanis gabaafameera. Kan rasaasaan rukkutaman keessaa tokko dargaggoo Abdul Jalil Haji Aloo kan jedhamu dhalootaan godina Arsii aanaa Adaabbaa kan ta'edha. Sababa ajjeechaa fi reebicha waraanni mootummaa uummata irratti raawwataa jiru kanaanis guyyaa har'aa magaalaa Diinshoo fi naannoo ishee keessatti uummanni mormii eegalee jiraachuu maddeen keenya ibsaniiru. Konkolaachisaan ajjeefame Saadiq kan jedhamu duraanis adda bilisummaa Oromoo deeggartaa ati shaneedhaa jedhamee mana hidhaa Diinshoo baatii tokkoof turuusaa jiraattonni bilbilaan yaada nuuf kennan ibsaniiru. Odeeffannoon bilbilaan arganne akka taanutti dhiyaata. Diinshoon humna addaattu kalee galgala qeerroo mana lama manaa fuudhee tokko keessa ajjeesee tokko immoo gammaatti eessa akka bu'een beekamne isaan wal qabateeti uummanni ganama kana yaa'ee reeffalleen dhooggatanii amma uummata reeffi Finfinnee qorannoof deeme jedhu yookaan immoo reeffa keessanii nuun ajjeefne waan ta'eef akka nuun ajjeesin mallattee isaatii reeffa keessan fudhaa jedhu. Akkasitti gara isaa uummanni wallaalee uummanni yoo xiqqaate aanaa tokko guutuu walitti baheeti ammas immoo haaluma kanaan wal qabatee uummata karaa nagayaatiin socho'aa jiru irratti boombii aaraa dhukaasanii ammas immoo dargaggoo Abdul Jalil Haji Aloo jedhamu tokko rasaasaan rukutanii hospitaala jira. Jaarsi waggaa 70 maqaa isaa ammaaf adda baafachuu hin dandeenye caccabsanii jiru. Akkasitti dhiiraa beera itti taphataa jiru. Uummanni illee dhumna malee karaa irraan galdu jedhee karaa irra jira. Isa kalee galgala dargaggoo Saadiqoo wajjin fuudhan haga ammaatti eessa akka bu'e hin beekamne. Dargaggoon kun baatii tokkoof mana hidhaa ture. Mana hidhaatii ba'ee konkolaachisaadhaa dhuguma konkolaataa qabatee manatti galee manaa fuudhanii konkolaataa waliin manaa baasanii. Isa kana inni kun ollaa kenna waan namarra adda baafanne osoo hin taane ollaa kenna ofii beeynaa manaa baasanii jechaadha. Konkolaataa isaatiif jallee manumaa baasanii. Qarqaaraa gammaatti eessa akka bu'e agarre. Maqaan isaa Abduroo Maammaa jedhama. Ajjeefamuun dargaggoo Saadiq harka poolisoota humna addaa Oromiyaa jedhamaniin ta'uu uummanni ragaa ba'us bulchaan aanaa Diinshoo fi hoogganaan poolisii godina Baalee garuu gochaa kana haalaniiru.